nus ittiin harkaa qaban hawaasa isinillee ittiin harkaa qaban hawaasa wallootiin itti harkaa qaban maa inni isin tokkocha isaan barbaadan kana nurratti as barbaadu jirtan nurra as ciniintanii tokko jedhe nullee tokkocha isin nuun barbaadan kana nama hundaa nama kennan tokkochi kun yoo ba'ee furmaata nama kennaa hunda akka nuuf furtanidha dhaamsa bunisii galee gama ijoollee gama jaarsota walloollee dhaqxan kana itti nuu geessitan. Yookaan immoo yoo dhugaa furuu barbaadan jechuudha barbaade mucaan kun tokkochi biike mucaan kun tokkochi wanni siimu dhugaa siimu jira mucaan kun tokkochi akka hawaasi komandootti hawaasa isaanii san guutuu kadhaban san dhugaa hawaasanii akka furu mucaan walloo irraa qabame kun. Yoo sanii miti jedhan mucaan kunillee akkasumatti hafee sunillee hafeetiin yoo kan du'ee fi kan jirullee hafeetumaan araarri itti hafuuf yoo jettan sun isin qabdi. Yookaan immoo mucaan tokkocha walloon akkana barbaadu jirtu kuni hawaasa keenya nu dhabne san hundaayyuu akka baasu yoo dhugaa barbaada. Sanii miti jennaan mucaan kun tokkochi kan gana hafullee kasi karasi komandootillee hin du'a gama wallootillee hin du'a. Sanii miti jennaan kun haalee wasaaleen dubbii isa dhumaa kanuma. Mucaan kun tokkochi gamallee hin ajjeesa gamallee nama hin ajjeesa. Dubbii isa dhumaati. Akka bichaa dubbadhee isinirraa bu'aa waa dooroo kan dhugaasitti maqii kaanii. Deebii cululleen nu deebisa dhaggeeffatanii hubattanii Kaculullee ana si deebisee isinirraa bu'aa dhaggeeffadha. Ayyee deebii culullee dhaggeeffatillee deemu deebi. Waan mubaarak asirratti amma haasaa jiru namni sangaa gulufee oorruu keessaa bu'e horii keessaa dammaqe sangaa sossobanii qambaratti deeffata. Mubaarak amma waan inni asirratti haasa'u mubaarak baale fooloo akkuma keessa hin barbaanne ajandaa goonee jedha. Annama namni narraa tumame narraa du'e bakka buutee isaa kadhabe jechuudha. Nama tolaa amaan fooloo jedhaan samitti olii deemaa jira. Mubii dhaggeeffadhu kaa. Yoo nu gorsuu taate akkas naasuutu bar. Beeke meejarraa naa kenna. Laa jecha mubeen jedhee bar deebisaa. Ijoollee dubbiin harkaa babbaddee jirti jarraa naa kenna. Dubbiin sin harkaa bannaani waan haasaa. Jarraa naa kenna dubbiin harkaa. Asirratti naasofne aboo maal taatan? Wanni sitti haasaa har'aa kennu dhaggeeffadhu mucaa nagaa buufnannee qaatuma carraa isinii kennine isin walii isin dhaggeeffachuu jirra teennee maal taatan amma maal balleessinere amma mi'a kikoonu mubaarak jecha tikata sii deebisee bar otoo akka keessa fooloo olii gadfadhabbannee jettee bar fooloo nulleen guddifannee jiraa jirta quba nutti as qabdee amma kun waan salphaarra ulaasoo dhisnu amma cululleen waan gaarii dubbateera. Atillee waan inni dhaabbatee dubbate kana irratti dhaabbadhu ejjennoo tokkotti deebi'aati. Yoo as baaftan hin baa mucaan saniin alaawwasa ani bara obboleessa kee ta'e akkana hin jettu firoomsa obboleessa kiyya tiru barri ilmaa beeraa kiyyaati maal taate yoo inni hin baasa kalaas tokko haa ta'u murtiin keessan tokko haa ta'u. Tokko kanuma haala wasaalan yoo mucaa fiddaan ana tokkicha isinii fida mucaa wasaalan mucaa obboleessa kiyya godhu. Dubbii taatu barsiisan irra dhumtu ranuu dhaabbatee yoo mucaan tokkochi hunduma wallooti haa ba'u jettanii hawaasni walloo mucaa kana tokkochi barbaadu hawaasa wallooti arsii kan walitti araarsu mucaan kun tokkochi gaffuramuun hawaasa jarana ijoollee tana waliin nuti aanni waliin nyaatame mee wala sheesiif dabarsina. Shabakan naqaba dhiifama illee narraa ta'aati tokkoffaa dubbiini bakka amma Fuwaad Culullee Mubaarak haasan kan hin jirtu jarana dhugaa walitti himna namni yoo furmaata dhabe waan furmaata qabu fida waluma mormaan oolu yoo dorsisaa jirti dorsisaa jirti garuu immoo kanaaf furmaanni maalii waan jedhu furmaanni ka jiru jarana balaa miti inshaa Allah balaa yoo samirraa bu'e rabbitu qabbaneessa namatu qabbaneessa isinii galee lubbuu mucaa kanaa yoo dhugama lubbuudhaan ka jiraatu ajjeesanii gatanii biraa deemanii mucaa sana gartee eeruu mootummaatiin irra gahamee argame. Sii galee
Akkuma sayyoo du'ee agartee ka jiraatu taate du'ee bakka akkanaatitti du'e bakka waan godhuu kan dandeenyu hin qabnu akka nu barbaadne argannatti barbaada argadhaa reeffa keessan afaan oromoo qulqulluu jechuudha. Balaan warri walloo samii gadi buusu hin jiru warri asii uf keessa fincaa'uuf hin jiru sii galee tun achitti aayata. Itti aansee dagmoo dhugaan jirtu ani firoomsaa fi beekee yoomillee isin galateeffadha baay'ee ifaajjan. Numaa fi malee agartee balaa barbaaduuf namni ni faanyu yookaan ajandaa barbaaduuf miti namni kasaatii diidamee ofirra mana banatee asirra taa'u. Sii galee yoo dhugaa kan walii himnu taate mucaan walloo tokkochi dhabame lubbuu nama kennaallee dhugaa isaallee awwaalee nama kenna kaafullee ficcisiisaa jira malee faayidaan achi keessa hin jiru ijoollee teennan dogongorina. Himaati balaa bu'uuf agartee furmaata waliin barbaaduudha balaan bu'u. Du'uumi namni dhibbi tokko yoo du'e yoo dhugaan namaa ol hin baane dhugaan nama keetiitis ka ambaatis hin argamu. Nuti qaata garana garana burjaajoo innee tartiibni nu harkaa bade gara deemnu wallaallee billaa alaykum. Amma lubbuun namaa tabaate caalaa taganaa bayaa jirtullee numa jirti. Balaa kana agartee yoo walirraa ni qabbaneessinaa kataatu taate ija namaa duraallee nuti kaleessarree warruma nagaa lallabaa ture har'allee warruma nagaa lallabu garuu ammoo dhugaa teessan adamsuun barbaadu. An dhugaa ijoollee arsii akka walloon biratti badde ni beeka. Akka ijoollee walloo hacuuccaa fi diktaatarummaa ijoollee arsii kanarra gaggeessaa jirtu ni beeka. Akkasuma keessattuu awwaaluu fi agartee reeffa isaanii ka isin bira jiru tokkocha. Bari ijoollee walloo mucaa kana tokkocha yoo argatte waan sababatu takkan qabdu. Li'annamu maaliif? Takkaa arsii walloo irraa waajjeessu hin jirtu. Qabanii wanni asirratti miidhan hin jiru. Namni lubbuun irraa baatee miti namni harki murame gurri duudee tokko hin jiru. Maqaa wallootiin gadu. Kenna garuu tallaajaan nama kenna saaraan guutuun nama kenna. Wanni walloon godhin hin jirtu. Gaafa isin deengadda jaarsummaa asitti qabdaniitiin asitti jaarsummaa dubbattan jarra achii nama keenya cafaa turte. Sii galee achii nama keenya tumaa turte. Kan hunda kadhoyse. Wanni jaarsillee sitti kalaa'uu dhabeef. Wanni namni illee dubbii teenna laaluu dhabeef. Wanni namni dubbii teennatti gurra kennuu dhabee tama isaanii tana dhiibuu fi diktaatorummaa ijoolleen walloo qabduu fi dhugaa ofii ka ijoolleen teenna taarsii awwaalte. Nama isaanii ka qabdan isaanuu keessan ajjeesanii badhetti isinii darbanii. Isinis ka qabdan ajjeefne yoo ajjeeftan ajjeefne jedhaatti hima. Yoo jiraate ni jira bakka akkanaa jira jedhaatti hima. Yoo isin harkaa ba'e nu harkaa ba'e jedhaa hima. Wanni uf jala qabataa oola wayitu hin jiru. Achi booda walloon gadi baatee balaa isinitti labsitee isin ajjeesuudhaaf waan feetan ka gootan taate rooba biyyaa abbaa biyyaattu jihaa beeka warra biyya Su'uudiitiin ala jiruuf keessaa baasaati akka barbaadanitti ofirraa falmadha. Ofirraa dhorka. Dura waan isin gaafatan ka warri arsiilee isin gaafatu jaarsi baala irraa dhufillee isin gaafatu kan agartee bakka fedhe irraa Ameerikaa irraa Dubaay irraa bakka garagaraa irraa isin gaafatu kana ofirraa baasaati dhugaa teessan barbaadadhaa. Karaa kanaan malee dhugaan baatu takkallee hin jirtu nama isin harkatti du'e yoo du'e jedhaati keessanis nama ka isaaniitis nama du'uu miti. Okay, networkii isaattu qabe jarrana yoo ka fudhannu taate dhugaan tanuma. Mucaan kuni dhugaan isaa bahuu dhabuun dabarsitanii nutti kennuu dhabuun erguma mucaa kana gaafachuu eegalan yoo xiqqaate namni 15 harka jara ijoollee walloo seene lubbuun namaattis bade jimaata as jechuu jimaata maanguddoon dubbii itti qabdee mucaan eeganii jimma guyyaan xumura har'a jedhan san booddee nama meeqatu qabame kadheen gadda tumame kun faati warra gudduu kana qabame erguma gurbaa kana guyyaa xumura lolli labsamee lolli akka dhaabbatu labsamee namni haga jimaatatti gadhiifamee haa xumuramu jedhan akirri jimaata jedhan jimaata booda gurbaan kun gadhiifamuu dhabuudhaan namni qabame 15 oli namni dararamaa jiru hagan qabu lubbuu nama meeqattu ijoollee walloo harka jira sababa mucaa kanaatiin jimaata as qofa furmaata waa hundaa ka fidu mucaan kun gadi bahu jarane mucaa kana gadi baasaati nuti dubbii kana isin irratti garte gara walloo dhaabbannee nama isin irratti dubbatu nun godhina sii galee nuti dhugaa teessan barbaanna Biike kiyya unkaan nuu miti ilaali nuu miti isinii miti jajjaba Oromiyaan qabdu qabanneeti ijoollee walloo irratti birmanna ilaali yoo dhugaan kun asii gadi bahe unkaan nuu miti isinii miti nama jabaan Oromoon qabdu ka kutaa dhibiitti itti barbaanne
lubbuu nama hedduu ajjeesanii nama hedduu garafanii har'a bakka dhugaa isaanii baatti illee du'aaf jiraa kana kennuu dandeettiin uummata walloo irratti bobbaanaa jechuudha. Kanaaf reefi walasheen dubbii mataa hidhatiin xumure diktaatarummaan ijoolleen gama san jirtuu fi dhugaa ammootuu baaftanii namatti kennuu dhabuun keessan miskiina baay'ee nyaachisa jira miskiina baay'ee malee nyaachisuudhaaf jira. Kanaaf dudda duban deebina ammallee waan biraatti hin laakkayina dhugaa jiru kana nutti maatii nu kennaati dhugaa gama kana jiru deemnee barbaanneeti waan kana asiin gadi baafna. Ayyee firoomsaa galatoomii amma xiqqoo isiin asirraa jirta. Ani mucaa san harkaa qabu mucaa san qabillee wannidha haleeltuudha. Haleeltulleen harkaan qaba. An dhugaatu sunitti mamma. Uummata akka isinirra illee gabaabsa mataallee isin dhukkubsin nu wajjillee mataa isin dhukkube. Isinillee hanga tokko hanga namni nuti uf dura kennee isinitti ergineetu hangana hunda wallaalaa isin godhe. Dhugaa jirtu wallaalaa nullee nu godhe. Kanammoo waan tokko nu walii dhaabnu. Ani wanni kana jedhuufillee wanni mucaa san nullee qabannee waan baasuu dinnuuf wanni isaanillee nama fixuu mucaa sanirra dhaabbatanii nama fixuu jiraniif gama keenya mucaa san tokko yoo ta'e malee nama ajjeefnee hin jiru dhibbituus jaalatus tokko jedhe walloon immoo yoo gama isaa biraa ta'e reeffi lafa guutu jira maal jechuu deeman reeffa kana mucaa kana irratti mucaa kanaaf ajjeefne jedhanii wanni jechuu deeman si galee miti isa lammaffaati. Ani mucaa kana isiniif finna yoo du'aa jiraates yoo du'es kitaaba qaban kitaaba isin qabachiisee haleeltuu waan inni isin irratti kakatee irratti waan mucaan sun ta'e jedhee inni isin irra kakateetti ni fudhattani erganaa fudhattani mootu du'aa walloon ajjeeftee harkaa qabdu du'aa walloon ajjeeftee harkaa qabdu isiniif ida'amu isiniif ciisaa mucaa kanaani naa barbaaddani ilma si koomandoo achi booda rakkoo hin qabu. In barbaaddani isin mataa keessan isinirraan kaaya. Obboleessa keessan ni barbaaddani. Sanii miti jennaan ani akkuma amma sitti dubbadhu kana gaafa balaa kanallee eenyu fide ana namni fide dhugaa jirtu jibbitus jaalatus sitti nima jala sarree akkamitti nama 13 gaafa qabdee jarri mucaa baalittu nama qabe jedhanii nama erga qabee mucaa sanillee gaffurame jedhanillee jarri lola dhaabuu iddee ittuma fuftee jennaan karaa an deemu jiru karaa sanirraa galee jennaan nama qabdanii harkaa qabdanii lakki nama 13 kana hayyee viidiyoo natti ergame kana guutuun isaa waan jiruma waan jiraa miti waan jiraati maammee mataa isaa jechuudha. Hayyee waan kana haa gaafannu gabbaanee abboo maal jennee gaafanna. No dhiiftee jirti urufiinuu dhiifti. Galgala san mucaa shashamannee gurra kana jalaan albeetti naqanii lafee isaa osoo argu shiqiqiqiqiqi godhanii keessaa baatee wit jedhee keessaa baatee akkana marxoo isaaniitiin maranii wasaasaa qabatanii qireerraa akkana gad darban osoo ija kiyyaan laalu. Achirratti an ka'ee hayyee waan kana na wajjin gabbatanii hin gaafannu jettanii miti gaafa waan fedhan dalage nam takka gabbaatee irraan dubbatanii jedheen. Sa'a 24 keessatti gabbaa'ee mucaa walloo tokko qabsiiseen fichisiise. Fichisiisee tubsiise. Si koomandu guutuun isii iyyitee tiitaa illee irra gubdeet akkasumatti itti fuufee jaraallee ittuma deebisanii ammallee fixuutti ta'ee fuufee isii galee. Achirratti mucaa san gamaa fi gama wallootillee fi gama kennallee mucattii wayyaa barbaaddu dhufte lola lash goonee dhaabneeti. Ijoollee kana lamaan dubartiidha. Gama kennallee tokko karraa qabame jira gama keessanillee qabame jira. Mucaan qabsiise kana ani isiniifin fida hayyee nuuf jettanii isiniifin fida. Hayyee kan mucattiin kan himattu kana kunoo kana jettee bilbila isinitti kennite kana naaf fiduu dandeettanii eeyyeen gaastii ijoollee walloo irratti hin dhaqe cal jedhee hin dhaqe gaafan dhaqee kiyya kana qabadhee hin dhaqe gaafan dhaqee jedhe maan na godhanii ani mucaa abboon mucaan karaa deemu jiraayyuu silkiin dawwalee fi bira kutee gaala kutee jira akkamitti kutee jira mucaan hayyee kammee maal jettan ani keessan harkaa isinii qaba hayyee kiyya kanaan qabaatiin tuni naan furtuuti wal beeyna deemin jedheen achirraa as dabarre ijoollee walloo maan naan jedhanii wallaahi billaahi jedhan arsiin amma booda goota keenya ka biyyatti arrabsitu kan lafa keenya biyyatti arrabsitu kan nu biroo dabartee lafa keenyallee aadaa ta'ennallee arrabsitu nu nyaachifnee numarra ol dabarteeti kana nurratti hojjetti wallaahi amma booda arsiin osoo wanni fedhe galee arsiin Suudi Arabiyaa kana keessa osoo waan araarri fedhe bu'ee arsiin amma booda isin dhugaa mucaa kana isinii finna dhugaa mucaa kanaa nuti jiraatee du'ee isaa isinii baafna yoo isin namoota kan du'es kan jiru sanillee isin achi booda irraas fiddanii amma ammootu yoo du'e jiraatellee gumaa sana isin barbaaddanii fixxan
rakkoon qabu. Yoo kaani yoo isin gumaa kan du'eetiif kan jiru kanallee bakka ittiin goone ana culullee ma borgat deebi'ee hojjedha kana dhugam jirtu walitti himna. Isin duran dhaabbadhu isin wanni jedhu har'a. Sababa isin nu qaqqamtanitti namni kenna hanga guyyaa meeqa torban kana guutuutti uumamu jira sababa isin dura dhaabbatanitti. Ammallee isin duran dhaabbannu isiniif qabamna. Nuti isiniif hinna kanallee kan isin rakkise kana nama kenna hayyee ni baaftanii ka du'eef ka jirullee kanuma bichaa. Ka du'e ka gumaa isaa warra isaatiif ni kaffalsiiftanii. Isin dhumaati kanuma jara kenna. Gaafii asirratti sila awwala finnee waan dhaabadhu firoomsa yaada culullee irratti waan jettan si firoomsaa fi namoonni kun cululleedhaaf deebi. Yaada culullee irratti nutis jaarsa akkanumatti zimmennee fuuneeti iraasatti hin gannu. Ijoollee gama walloo jirtu jaarsa gama walloo jirtu ofitti qabanneeti ragaa jiru uummata achi jiru addaan nu baasaniiti. Haala kanaan ni raawwanna nullee dhimma kana haga dhumaatitti itti deemneeti ni raawwanna. Cululleen dhagee. Ammatuu gara keenyaallee wanta dhugaa ta'e waan mirkana ta'e waan soban taane dhugaa jiru haqqii jiru bichaa haa nu dhufu. Okay, ani jedhu culullee gama hawaasa kun tokko dhibba afurii jirtanii. Hawaasa kun tokko dhibba afurii jirtan. Hayya dubbadhu. Biikeyyee maali beektaa? Dubbadhu. Kuma tokkoof dhibba afurii jirtan. Ani har'allee borullee ani cululleen kan na beektu na beektaa kan na hin beeknellee hin barataa jechuu barbaadeeti. Nallee bara akka bartullee hin barbaadullee jechuun yaani waan tokko jechuudha. Waan kana gaafa hojjedhu ofii kiyyaa osoo hin ta'initti akka nama tokkootti waan tokko yoo seente akka xiiqetti bakka ga'u amma mootu dhiisu. Wanta kana erga maqaan nuun dhayamee jiraate isinis ila wanni kana isin jedheef maanni biikee firoomsa osoo na ajaa'ibuuf afaan isin dhaabbachuu guyyan ta'initti. Lola ijoollee argeeti wal lolaa ture. Lola ijoollee argeeti wal lolaa turetti ijoolleen kun na barbaadaa ture. Nama meeqan irratti araarse qabee kan isaan tuman abboo gannaa lakkisaa kan lakkisiisan ture. Lola ijoollee argeeti irratti jaarsonni akkanumatti nurraa fuutee waan biraa dhiisiti. Intala ijoolleen argee Sumaalee keessa qabdee mukatti tumte san intalumsan takkitti nu barbaada. Maal irra akkasiin jirtu maal akkasiin gette jennee eshi jedhanii lola san dhaabsanii nurraa fuudhanii wallaahi har'a itti buute ilmaan sikkoo mandoo gumaa ilmaan sikkoo mandoo akkasiin lafa tarte gumaan hin talateenna si galee taggoota akka waaqoo guutuu leenjisoo dhiigaa roobaa buttaa nadhii gammadaa gudee dasii irra bahuu danda'u santu har'a itti bulee jechuudha obboleettii teenya ta haadha nuu taatu jechuudha. Waa'ee sana ana quba qaba bira dabre sirrittiin quba qaba waa'ee sanii bira dabre. Okay hayyee beekaa kiyyaa har'a itti bulte. Waan san osuma garaan na gubatuun hin dhiisanillee laakiin tana mootu ima isin hin dhiifne yoo isin fixanii dubbii tana bakkaan hin gahin ima isin hin dhiifne isin jechuu barbaadetanii culullee dhuguma isinitti maan jala sararee. Ila mee dubbadhu firoomsa. Kanaaf inni wanni inni jedhe sirriidha. Maal dhugaa kiyya naa baase erga jedhe dhugaa isaas bahuu qaba. Bakka inni yaade bakka wanni kun ta'uu qaba. Kanallee hojjechuu qabna dirqama. Gartaa miti. Kanaaf dhugicha kana ragicha kana jaarsa walloo irrallee ilmaan achi